galatooma hanga ammatti kan nu gootan garuu haqni jiru akkasitti miti kan ragaan ba'amu osoo beektanii ilmoo yatiimaa ofii keessanii kiisidhaa baastanii kennituuf ture ofii keessanii bakka asiisaa jiraatu jira oolu jettanii kennituuf mee ustaaza kecha tokkoon keessan dubbistanii rakkoo micciyoo kanaa hubattanii fi mee maaltu si mudatee maal rakkattee maal si goote jettanii gaafattanii tokkoon keessa hin gaafan kan isin gaafattanii eenyudha sumayyee tasfii qofa kan isin gaafate ilaannu leesh ishii fe'masi kiristaanii na rabsiti achi booda baaraaliin wal ka'a akka sanitti wallahi kijiba minaamin mitila kanaaf malee osoo ishiin kunis amma keenyasuma rabbiin nama kenna baay'ee wantoonni kun fe'masteerti argitanii rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa nama dhabdee namni nama kayyanii nama bakka nama buusa سيقولي نما بس أنا ما وصل سجلي نما كان يفوت ربي يوم مسكينة فانا جرا والله ربي يوم هذا مسكينة هذا نما بقى مسكينة فانا جرا ربي يروح عندما يو والله أنا سبوتا سنة سبوتا ننتو سلا كيس السين نو جدي أموستاس فرحاني ما أقول مسينا نو سلا كيس أنجا فتلوبنا أنا سلا نجلا دي بسودي طيب بني ترجعنا هنا وان كان كيس أبايج أما مالك كيس سنتاني دعا كنت جلا وستان أما مالك كيس سنتان Isamu mungkin ni gada murtai sirri miti, logi kesa jira. Jadi isin sirri ada kata ni malif kesa bani jatani, isin malif murti kana kiri murti kana kiri tani, isa duga malif murti sina, amma malif murti sun berbaci se, amma malif berbarri sun duduk bacun berbaci se, sila kesa bani jatani. Aramni kalisa sun malif gara-gara grafikot. Micciyoo immoo keessan itti dhaadachaa jirtan engaddas itti dhaadattanii dhugaa micciyoo tanaa aboo malee siif keenyaa amma si abaarree si balleessinaa minaamin jettanii micciyoo itti dhaadattanis ni jira sagaleen keessan maaliif kun barbaachisee isinoo barsiisota keenya isinoo mataarra nu jirtan isinoo ulamaa keenya osoo balleessineeyyuu nuti ammarree warra darasaadha walitti nu fiddanii nagaa buustan malee akka wal jibbamu akka amaan godhamu akka sadarkaa kana gaamu maaliif gootan nama waa haate tokkoon nama waa fuudhe tokkoon fuute yoo jedhan maali gooteerta yoo jedhan maali tini galee kaleessas keessaa baane jetta waan ta'eef ammas keessaa baa dhiisaa nuti immoo nama 15,000 irratti bakka dhumateera bar ragaan itti baameera Sheekh Hamza Jaabir gaafa kokkee ishee qabee kijiba ishee irratti amansiisuudhaaf jedhu taaltee baate laanni osoo dhugaa qabaatte isheen kun ishee kanaafis walqixa laanni haqarra dhaabbatee baase jedhan achuma keessattuu sagalee yeroo meeqa kabibsiiste takka jaarsa koonna ergiti takka jalarii keessaa sawwarii jetti gaafa hin irratti qabuu baroo illif jettee baate amma moosinii wanti sunu sirrii miti kan dubbatame jetta laafis mukarratti argeera kan dubbatame sun sirrii miti loogit ture maaliif ishii kana dubbatamuu dhabeedhaame loogit ture kan jettan ishii kanaaf maaf dubbatamuu dhabeedha bakka ishii kanatti murteessanii maanni isin miskiina yatiimni dantaa isheeti jechuudha kanaafi wallaahi qalbii baay'ee nu cabsitan haalli keessaan hojii keessaan nuti kan inni ishiin jaarsa qabdii barsiilmaa isin immoo irraa dubbachuudhaa hin qabdan jaarsa ishii dhufee irraa dubbachuu qaba ishii ofirraa dubbachuu qaba jaartii namarra bakka buutanii dubbachuun keessan sirrii miti bar jaartii namaa irraa haasoftanii wajjin isinii nama diinii barsiistu bakka hallaqa yookaan walitti nama araarsitan malee isa isaan hin dubbannu jettanii yabarraba keessan garagalchitanii dubbattanii sirrii hin turre gaafa immoo keessa sin kadhannee dhiisaa in araaramu walitti nu araarsaa ijoollee kanas walitti araarsaa sin hin jennu ujitti bizii taanii takka muke ujitti bizii ta'e minaamin jettan anoo ta'e ustaaz awwalitti dubbadheen ture walitti nu araarsaa wallahi ramadaana keessa jedheenii jennaan achuma zim jedhan gaafa muammaa namoonni dhagaanii namni dhugaa ishee irratti masakkaree jedhu araara goonaa haasatatanii jettan kaleessa yuushila diddanii baatanii kaleessa yuushila murtii gochaa hin jirtanii amma maaliif barbaachiseedha bar dhiisaa bakka
kaleessas keessan jirru jettanii ammas walitti naraarsina mucayyoo dhugaashii deebi'eera mucayyoo nuti yoo barbaanne birrii hin kenninaaf garuu ishiin rakkoo birrii hin qabdu rakkoo shimaan isa dhugaa isa kayyanamte kana namni akka dhaga'uuf malee rakkoo birrii qabaattee miti alhamdulillah ishiin dalagataa jirti wallaahi teessee dafqa namaa ishee hedduu miti hojjetachaa jirti namni dafqa sa'aatiin bulu yoomuyyuu yaa'anii waa tokko eegalee rabbi faana jira fayyaa kennuuf kanaaf akkasii maaliif midhiisaa jechuudhumaaf midhiisaa bakka nagaa ta'a argineera wal argineera hin xumurre bakka isin oliin eegaleen wallaahi mootarra nu jirtu sin kabanya garuu ammas kara fuulduraati namni nyaatamee gaafa jettan keessan na dubbisa hundi keessanuu wallahi nama saaxiluudhaaf hattuu saaxiluudhaaf yooma duubatti hin deebiin ani garee tokkummaati kanaan booda hojii tokkummaa hojiin hojjedhu eegalee silaa hojii kana eenyutu hojjechuu qaba ulamaatu hojjechuu qaba sheekatu hojjechuu qaba haqa namaa deebisuudha laanuu rabbitu jedhe kana tokkoffaa shirkiidha lammaffaa immoo haqa namaa eeggachuudha namoota haqa namaa eeggaddaa haqa namaa deebisi jedhee kan hojjechuu qabu silaa ustaazi bisaanuu immoo effeene waan ta'eef haqa namaa deebisuudhaaf hin morman miti nyaanni jedhan isa birriin bira jiru mucayyoon na fudhanne hin jenne birriin na harka jiraa jette garuu immoo hin kennu kenneef jette wannoodha eenyudha dallaaladha kenneef jette garuu maaliif kennitire sagalee ishee ni jira gaafa mucayyoon Masrii geessee jette arrabni sun eessatti garagare maaliif dabsitan kana tani galee kanaan booda ani isinii wajjinii miti garii tokkummaa wajjin haqa namaa deebisuudhaaf itti fufa malee nama nyaatee deeggaree ishiin tun haqa qabdii sagalee kanatti amanaa nuti dhaloota baratee bar sagalee nuti dhaloota baratee sagalee eessaa akka qindeessanii fidan hin beennu ishiin osoo hanna hin barbaanne nama biraatti inni hojjedhe maaliif jetti nama biraatti firri jaarsi ishee odoo achi jiru firri jaarsi ishee odoo achi jiru nama biraatti maaliif jetti sagalee mi kanaaf isin immoo kana shaffanuudhaaf baay'ee xaartan kunuu badii keeti kaffale jechuun ni qabdan ture sila kunuu badii keeti nama biraatiin odoo firri jaarsa kee jiru jechuun ni qabdan ture garuu isin kana dhoksitanii akka hin nyaanne ishiinii sagaleen kun amanamuu qaba naaman jettan sagaleen amanamuu qaba bakka sagalee kana amanaa hin amantu nuti dhaloota baranne wallahi nuti waggaa 30tti miti kan barataa jirru nuti xiqqashuutti baranne wallahi waggaa 6 mana barnootaa seenne sagalee nuti nama barate waan ta'eef isa gaadhaaf osoo hin taane maqaaduma ishii sanaa tolchuudhaaf bakka hallaqa haqiin jiru dhugaan jiru tana wallahi isaan mataarra nu jiru lamaa keenya garuu ishii tana harka irra qaqqabu maaliif barbaachise sagalee ilmi namaa ni dogoggoraa bar jireenya keessatti wallahi namni hin dogoggorre hin jiru garuu dogoggora wal sirreessaa maaliif kana goota bakka mucayyoon tun yatiimaami nutu yuusii kaffaluu qabna jedhaniitu kaffaluu qaban gaafa ustaasa farhaan naxxeetoo gaafattu deemaa sin fixadhaa jedhee mucayyoo barni kaa isaan lamaanuu isatu dheebar isaatu hidhe nikaa kana lamaaniyyuu ilmoodha isaaf lamaaniyyuu ofirraa hin ari'uu ture ijoollee tiyya maaltu rakkoo sin jidduutti uumamee rakkoon kun maayinni jedhee isaan lamaanuu gaafatee furuufii qaba ture malee ofirraa hin ari'uu ture ofirraa ari'ee ka'e immoo sumayyee tasfee miidiyaa fidee mucayyoon bar hoteelaa baatee jedhanii bishii san wajjiniin hamatan inni kun meeshariyaan hin eeyyama rabbiin rasuula arraba keenya kana